Har'agaa seenaa Oromoo galmee seenaa alagaarra. Seenaa Oromoo galmee seenaa alagaarra. Seenaan kun seenaa Oromoo jedhameen barreeffamne jechuudha. Alagichi mataa isaatiin barreeffatee garuu seenichi seenaa Oromooti. Bakka hundattuu kanumatti hatamee jira. Seenaan kun kitaaba Walqaayit jedhamtu. Walqaayit innaa guddaa'u jedha. Kaaba Itoophiyaa kana keessatti waan jiru sirriitti bara 323 irraa kaasee hanga bara 1983 akka lakkoofsa Giizii kanatti waan qabate of keessaa qaba jechuudha. Achi keessaa waan filadhee dhiyeessu tu jira jechuudha. Ragaa waa'een Oromoo lafti Walqaayit jedhan kunii fi kaabni Itoophiyaa Oromoon jiraachuusaa kan ibsutu jira kitaaba kana keessa. Waan dhagaa irratti barreeffama kana garagarchee akka afaan isaatiin hiikee seenaa kana fudhatu kenneef jedha. Isa irratti namichi Koosmoos jedhamu lammiin Hindii kun kitaaba kana hiike jechaadha. Barreeffama dhagaa irratti afaan biraatiin barreeffamee jiru kana gara afaan Ingiliffaatti kennan fakkaata. Afaan Ingiliffaatiin jira asirra kunoo jechuudha. Kunis maal jedha? Innaan ani gara Adawaa kutee gara karaa Takaseetti yeroo Aksum irraa deemu jechuu isaati. Aduur fi Singaabbee jedha. Aduu and Singaabbee. Angaabbee, Timaa, Hantaa Gwaanga'uu, Kaloo lafoota kanan dhaqee jedha. Lafoota kana jiraa jedha. Takaseen gaman jechuun Walqaayit jechuu isaati. Isaan kana qofaa miti. Maal jedha namichi kuni? Barreeffamichi maal jedha namicha miti? Barreeffichi inni hiike kun maalidha? Gosti nagada jechuun isaa gosa. Gosti Takaseen gama jiru lola tokko malee harkanatti kennatee iddoo jedhu jira jechuudha. Asallaa, Albaasaa, Singaabbee, Angaabbee, Timaa, Kaloo, Walqaayit keessa. Asii Finfinneen itti mormamaa jira. Wallaggi itti mormamaa jira. Agamsi keenya, eventuun keenya, limmuun keenya, orro keenya, eenyuun keenya, naannoo fi daannoon keenya, Finfinneen keenya, Adaamaan keenya, Bushooftuun keenya, warra keenyatiifan deebii kennaa jira. Warra keenyatiifan deebii akka ta'u kennaa jira. Kanaaf dura isaachii fixa, dura isaachii qoradha, dura ofii mataa keessan qoradha. Aniyyuu dhiigni koo eenyu jedhaa qoradha. Kaartaa kana keessattis kaartaan kun dhagaa sanarraa kan argame jedhamee asirra kaawwame. Kaartaa baay'ee mul'atu as keessatti kitaaba kana keessatti kaartaan kun kallattii Aksumitti argamtuu fi lafoota marsaa ishiitti argamudha kan inni agarsiisu. As keessatti Amaaseen, Sarawwee, Siree, Burree, Diimaa, Liiban yookaan Libaa jedha ni qabu. Liibaa baay'een isaa mul'atu. Kun hundiyyuu ragaadha jechuudha. Waan akka kanaatti as keessa jira. Wanni isaan barreessan kun Wallaaqaa jedhee jira fakkeenya. Wallaaqaa. Walqaayit kun kaartaa sanarratti Wallaaqaa jedhee jira. Wallaaqaa otoo hin taane Walaqoodha lafti beeka. Arbaa jedha. Arbaa. Arrabsaa. Qadaafaa jedha. Qadaa jechuun loongaa afaan qabne jechuudha. Qadaa, molgoo yookaan qadaa. Kanaafuu seenaa kana keessatti uummanni kun alagaa mitiidha akka akeekni jechuudha. Itoophiyaan lafa Oromoo. Oromoon maqaan Itoophiyaa jedhamtu Oromoo irraa dhufte. Itoopsitu Itoophiyaa ta'e, Itoopsi immoo ilma Kuush, Kuush immoo Oromoodha. Kana ta'uu isaatiif kun immoo kunuun lafoonni kun maqaan lafootaa kun ragaa isaati waan ta'eef kana qofaa miti lafoota kitaaba Lamaataa Guraa barreesse kanarrattis lafoonni kun bifuma kanaan jiru jechuudha. Maqaan fakkeenya Eertiraa keessaan isin waamu kun kana keessa jira. Kana keessa jira waan Dogaalee, Adulaalaa. Michilee lolaati. Hayyee nagaa jirtu akkam jirtu hordoftoota Michilee miidiyaa baga jiraattanii baga waliin jiraanne bakka jirtanitti nageenyi keenya
kan Oromummaa kan dhugaa onnee irraa maddee bakka jirtanis na qabu warri nu deeggaraa jirtan faffacaaftanii namaan geessanii yaada nuti asirratti dhiyeessinu kana amma tokko yaada fi yaadannoo keessan nuu kennaa jirtanis ulfaadhaa ulfina qabdu isiniin jenna. Egaa akkuma kana dura dubbachaa turre karaa kiyyaan miidiyaa baay'ee jira, namoota bebbeekamoo baay'ee jira, nama baay'ee jira jedhamee jenneetti abdannaa, nama baay'ee qabna. haa ta'uuti immoo namni hundi bakka tokkicha qaawwa namni tokko argu inni tokko hin argu waan ta'eef dubbiin saba kanaa daboo barbaaddi bakka jirrutti fi waan itti jirruun akka jirrutti amma dandeenyetti waan hojjechuu qabnu hojjechaa jirra nutti fakkaata. Kanaafuu warri nu deeggartan galatooma, warri immoo gara fuuldurattis wantoon kun sin qaqqabu viidiyoo kana akkuma egaa nuti kadhannee akkas nu godha jechuudha. Nama umurii kadhaarra hin jirru haa ta'uuti garuu akkuma seera gadaatti namni umurii kiyyarra jiru kun barsiisadha akkuma seera gadaatti jechuudha. Nama gadaa waan gadaan ajaju godhatee gadaa waan gadaan gootu godhee keessaa bahee sadarkaa gadaa isa barsiisuu isa gorsuu irratti argama umuriin koo jechuudha. Anama waan ta'e paartii wayii dhaabee kompitishinii godhee waan akkasiitiif seera gadaa iddoo jiraatee naan ayyamu jechuudha. Garuu manni qulqulluun na ayyamamu barsiisudha jechuudha. Ganamas barsiisadhuma galgalas barsiisadhuma jechuudha. Kanaafuu immoo wanni ani barsiisu kun kallattii hammaa kanarratti maali? Seenaa uummata Oromooti. Seenaa uummata Oromoo kan karaa malee irraa jallate, karaa malee seera malee dhugaa malee jalaa jallate kun dhugaa qaba. Sabni kun dhugaa saba kanaa akka baramuudha jechuudha. Eenyumtuu yoo baruu barbaade akka baru kan caala beeku immoo nuunuu akka gorsu jechuudha. Nu caala beeku. Nu caala beeku yoo dogoggorri jiraate akka nu gorsu. Kanadha kaayyoon keenya har'agaa seenaa Oromoo galmee seenaa alagaarra. Seenaa Oromoo galmee seenaa alagaarra. Seenaan kun seenaa Oromoo jedhamee barreeffamne jechuudha. Alagichi mataa isaatiin barreeffatee garuu seenichi seenaa Oromooti. Bakka hundattuu kanumatti hatamee jira. Egaa Oromoon bakka baay'eetti akka nama dhuunfatti waan baay'ee gaarii godhes jira, namaa godhes jira. Garuuti waliigalatti immoo seenaan kun kitaaba Walqaayit jedhamtu. Walqaayit innaa guddaa jedha. Kaaba Itoophiyaa kana keessatti waan jiru sirriitti bara 323 irraa kaasee hanga bara 1983 akka lakkoofsa giizii kanatti waan qabatee of keessaa qaba jechuudha. Achi keessaa waan filadhee dhiyeessu tu jira jechuudha. Ragaa waa'een Oromoo lafti Walqaayit jedhamu kunii fi kaabni Itoophiyaa Oromoon jiraachuu isaa kan ibsutu jira kitaaba kana keessa. Kitaaba kana keessa dhimma kanaan wal qabachiifamee waan taa'etu jira jechuudha. Kunis kan taa'e bara Atsee Izaanaadhaa kaasee hanga 1983 maaltu ture naannoo sanaan jedhu dookumantii godhaniiru jechuudha. Kana keessatti lafa Walqaayit jedhamu kanarratti mormiidhaaf barreeffamte kitaabni kun. Kitaabni kun 323 giiziidhaa kaasee hanga 1983 lakkoofsa giiziitti waan hin jira jedha. Waan as keessa kaan keessatti ragaan saba Oromoo ilaallatutu jiraadha. Isa kanas maalinni kitaabicha fuula 7 irratti kan argamu lammiin warra Hindii kaapiteenidha. Nama kaapiteen jedhamu kan odola kanarratti nama hojii hojjetu bara 517tti barreeffama dhagaa irratti barreeffame. Nugusni yeroo sana biyya Aksum kana bulchaa ture magaalaa Adulas jedhu isaanii magaalaa Adulal keessatti dhagaa irratti barreeffamee jirurraa akka inni garagarchu taasise jechuudha. Bara Kaaleeb barreeffame jedha. Barreeffamni kun dhagaa irratti kan barreeffame Kaaleebiin bara Kaaleeb barreeffame jedha. Isa kana namni Hindii Cosmos kan jedhamu Cosmos Indoplotos namni jedhamu akka garagarchu kenneefi jedha. Akka afaan kana hiiku kenneef jedha. Namni Itsaanee Adaanee jedhamu. Innis immoo bara isaa keessa bara kana yeroo kennuufi achi keessatti waan dhagaa irratti barreeffama kana garagarchee akka afaan isaatti hiikee seenaa kana qabatu fudhatu kenneef jedha. Isa irratti namichi Cosmos jedhamu lammiin Hindii kun kitaaba kana hiike jechaadha. Kitaaba dhagaa irratti barreeffama dhagaa irratti afaan biraatiin barreeffamee jiru kana gara afaan Ingiliffaatti kennan fakkaata. Afaan Ingiliffaatiin jira asirra kunoo jechuudha. Kunis maal jedha? Wanni inni hiike kun maal jedha? Quotationii qaba. I reduced to submission the Adu in the Zingabe and the Angabe and the Tima and the Angaguyangau and the Kalo and the having crossed the Takase River, the Samen. A tribe across the Takase dealing inaccessibly in the snow-clad
snow-clad mountains where there are snowstorms and forests and the snow so deep that a man sinks up to the knees in it. maal jedha kitaaba kanarratti gaa'ii ama namni dhageessanii dhageessuu amma danda'ame barreeffama Kaaleb Kosmoositti kennee hiiki jedheen kana yeroo hiiku waan amma jedhu kanatti hiikee jedha. Achi keessatti ennaan ani gara adawaa kutee gara karaa takaseetti yeroo Aksumirraa deemu jechuu isaati. Aduur fi Singaabbee jedha. Aduu and Singaabbee, Angaabbee, Timaa, Hantaa Gwaangawuu, Kaloo lafoota kanan dhaqee jedha. Lafoota kana jiraa jedha. Takaseen gamana jechuun Walqaayit jechuu isaati. Walqaayit amma jedhan. Walqaayit jalqabumaa walaqoodha maqaan isaa. Walqaayit sagadee jedhu walaqoo sagade walaqoodha sagadeedha. Barreeffamee jira kunis sagadaa ta'uu sagadee ta'uu isaan waamuu wallaalanii geeddaran kana jechuudha. Kanaafuu lafoonni akka Singaabbee, Angaabbee, Timaa, Kaloo jedhu kun afaan maaliiti? Isaan kana qofaa miti. Maal jedha namichi kuni? Barreeffamichi maal jedha namicha miti? Barreeffichi inni kee kun maalidha? Gosti nagada jechuun isaa gosa. Gosti takaseen gama jiru lola tokko malee harkanatti kennatee iddoo jedhu jira jechuudha. Barreeffama seenaadhuma kana keessatti inni illee ni jira jechuudha. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, I, Atsane Daniel, son of Dabra Ferom, when the people of Walqaayit devastated the land of Walqaayit and come to Aksum, I expelled them and was harsh to them and killed them and captured 5,000 foals and 802 cattle, and I made the people go and the equipment, and from there I made them enter the country of Albasa, whose name is Maya Tasla, and I plundered 10,000 sheep, 3,000 cattle, and I went while my people were riding in the taking captive, and they returned home when I entered the day. Our enter before both we wait in the closure. Egaa ikaniru afaan biraattis ikanii ani kanuma namni yoo saagalu sana biraa dubbisuun naqu afaan namaa biraa hoogganaan achi kun Albaasaa immoo jedhama. Kan inni qabate kun kaapteef kan inni mo'ate kun Albaasaa jedha. Egaa Albaasaa maqaan goota jechuu isaaniiti. Albaasaa yookaan immoo Abalas jedhanii barreessan isaan Abalaasaa jedhanii barreessanii afaan Amaariffatti yeroo eegan Abalaasaa jedhanii fuula 112 kitaaba kanarratti warri kitaaba kana Amaariffaan dubbiftanii argattu. Bakki isaa immoo lafti isaa immoo qeensaa immoo Asallaa jedha. Asallaa. Devastated the land of Asallaa and come to Aksum. Asallaa, Albaasaa, Singaabbee, Angaabbee, Timaa, Kaloo, Walqaayit keessa. Walqaayitaa jedhanis akkuma isaanii walaqoodha maqaan lafaa. Ani nama achirraa horee horatee nu horee jira nama naannoo kanarraa gara giddu galeessatti warra seenaa lafa sanaa duraan lafatti matantu jira. Haa ta'uutii sammuun keenya akkanatti guddatee waan isaan jedhan sana irraan barreessine maatiin qacceen akka achitti hafe eenyu fa'aa akka achitti hafan. Fakkeenyaaf maqaan itti waamamu kun maqaa gaara tokkooti. Gaara biyya kana keessatti beekama. Maaliif kana maqaan kun baa jennee yeroo dubbannu immoo hedduu seenaa wajjin wal qabachiisanii nutti himaniiru. Garuu maqaan kun akka maqaa biraatti ilaalama. Sana inuma dhiifna. Kana nutti himameeti jechuudha. Maaliif akka nu bahe gaafanneet yaadannoodhaaf jechuudha. Namni kana maqaan biraallee haa jiraatu maqaan amma itti waamamu kun maqaa ofiif seenaa ofiitti yaadachuudhaaf jarri godhan warri godhe lubbuudhaan hin jiranii bakka jiranitti gaalu faatanii haa ta'uti kana fakkaataa jechuudha naannoo Walqaayititti. Asii Finfinneen itti mormamaa jira, Wallaggi itti mormamaa jira, Agamsi keenya, Ebentuun keenya, Limmuun keenya, Orro keenya, Eenyuun keenya, Naannoo fi daannoon keenya, Finfinneen keenya, Adaamaan keenya, Bushooftuun keenya, warra keenyatiifan deebii kennaa jira. Warra keenyatiifan deebii akka ta'u kennaa jira. Kanaaf dura isaa achi fixa
dura isaa achi qoradha. Dura ofii mataa keessan qoradha. Aniyyuu dhiigni koo eenyu jedha qoradha. Si waan qoratanii bira ga'anis hin qaban namni jalqaba mataan isaa jallate deebi'ee fayyuu hin danda'uuti. Kanaafuu kana qofaa miti kitaabni kun ragaa hedduu qaba. Isaan kaa ofii barreeffatanii haa ta'uuti nu fayyadan. Yoo namni itti hojjetu jiraate waan baay'ee as keessa jira. Fakkeenyaaf maqaa isaan tarreessan hunda otoo laallee viidiyoo adda addaatti itti deebinee ilaaluu dandeenya. Kaartaa kana keessattis kaartaan kun dhagaa sanarraa kan argame jedhamee asirra kaawwame. Kaartaa baay'ee mul'atu as keessatti kitaaba kana keessatti kaartaan kun kallattii Aksum itti argamtuu fi lafoota marsaa ishiitti argamudha kan inni agarsiisu. As keessatti Amaaseen, Sarawwee, Siree, Burree, Diimaa, Liiban yookaan Libaa jedha ni qabu. Liibaa baay'een isaa mul'atu. Kun hundiyyuu ragaadha jechuudha. Kun hundi amma kitaaba kanaan isaan jedhan maqaa isaa ta'een inni falmu namichi sun maqaan isaa Tsallamtiidha, maqaan isaa Xagadeedha, maqaan isaa Walqaayitiidha, maqaan isaa Humaraadha jedhee falma innis kun kitaaba barreessee jechuudha. Siyaa toluun jedhaan karaa mataa kiyyaatiin hawoon namaafis go'uu dadhabe ani waan mataa kiyyaarraa waan ragaa ta'u waan arganneef. Kanaafi kana qofaa miti wanta baay'ee kitaaba kana keessatti kaawwamanii fakkeenyaaf akka maqaa lafoota naannoo sanatti argamanii kan kitaaba as keessaa kan inni baasu kun kana keessaa baasa. Inni kun kan barreeffame bara 323 keessadha kan barreeffameetii jiru. Kanaafuu ragaanis barbaachise ani nama kaayyoon kiyya karaa sanatti maalidha waa'ee kaabaa maal achiin qabna maal nama jedhu jira jechuudha. Isaan kana fakkeenyaaf amma as keessatti naannoo kaaba ishii kibba ishii jedheet Daamoot jedha, Waajjaa jedha. Aymalal jedha. Aymalal jedheeti lafa Guraagee jedha. Aymalal Faxagar waan akka kanaatti as keessa jira. Wanni isaan barreessan kun Wallaaqaa jedhee jira fakkeenyaaf Walqaayit kun kaartaa sanarratti Wallaaqaa jedhee jira. Wallaaqaa otoo hin taane Walaqoodha lafti beeka. Arbaa jedha. Arba, Arrabsaa, Qadaafaa jedha. Qadaa jechuun loon gaafa hin qabne jechuudha. Qadaa, molgoo yookaan qadaa. Kanaafuu seenaa kana keessatti uummanni kun alagaa mitiidha akka akeekni kiyya jechuudha. Itoophiyaan lafa Oromoo. Oromoon maqaan Itoophiyaa jedhamtu Oromoo irraa dhufte. Itoophiyaa ta'e Itoophiyaa immoo ilma Kuush immoo Oromoodha. Kana ta'uu isaatiif kun immoo kunuun lafoonni kun maqaan lafootaa kun ragaa isaati waan ta'eef kana akka namni beekuun barbaada. Kana qofaa miti lafoota kitaaba Tsallamaataan Guraa barreesse kanarrattis lafoonni kun bifuma kanaan jiru jechuudha. Maqaan fakkeenyaaf Eertiraa keessaan isin waamu kun kana keessa jira. Kana keessa jira waan Dogaalee, Adulaalaa waan san wajjin wal qabatuun asuma keessa jira. Waa'ee Finfinnees asiqee kan kaasan hedduu jira. Sunis immoo waan waggaa 150 yookaan 130 kana namni wallaala jedhameeti ta'u bifa kanaan jechuudha. Jarri kun seenaan biyya kanaa kun uummata kana dhiibaa kan jiru. Yeroo darbee waa'ee namichi Dargaachoo Qixiqqee jedhamu ani Oromoo irraan dhaladhee zariin koo immoo Amaara jedhu irratti namichi warra miidiyaa Zaaraa miidiyaa jedhu irratti inni Dargaachoon sabni akkanaa hin jiru jedhee barreesseera. Kunoo kitaaba kanarra jira innis hin jiru sabni akkanaa hin jiru jedhee sanni barreesse sanaati. Amma immoo yeroo qabsooftuu saba hin jiru jedhee akkamitti qabsoofta jedhanii yoo gaafatanii hin jiru jettee jedhee inni ibsa itti kenneera. Namichi kun jalaan bahee maal jedha? Anaati hin jiru jette Shawaan ana eenyuti jedhee gaafata jechuudha. Shawaan ana eenyuti jedhee gaafata. Shawaan immoo ana eenyu akka jedhee sootuma namichi hin deebisinu nu deebisee itti hima jechuudha. Kan Shawaan Finfinneen kaleessa jedhamte Dheengadda jedhamte maaltu Amaarri hin jirre jechuu isaati jechuudha. Finfinneen kaleessa jedhamtee jedha namichi miidiyaa sana qopheessu sun jechuudha. Viidiyoo yeroo dhiyoo keessa dubbateedha namni ilaaluu danda'a. Kanaafuu otoo carraa argatanii maal jechuu akka danda'an gaasumarraa arginaa. Kanaaf uummanni keenya jabaadhatii waan dubbifamus dubbisaa waan dubbatamus dhaggeeffadhaa waan godhamus immoo wal mari'adhaa siniin jedha waan hordoftaniif ulfaadhaa jiraadhaa. Waaqayyoon nagaa fi qabbana biyya keenya faa kennuun jedha.
nagaatti.